Gamanumaan gara seenaa kanatti yeroo dabarru caamsaa 21 kan dhalate yommuu ta'u kunis ajjechaa beekamaa Ameerikaa jedhamuun kan inni beekamu jechuudha. Daayimer ajjechaa isa jalqaba magaalaa Baas keessatti bara 1978 kan raawwate yommuu ta'u akkasuma ajjechaan isaa inni lammaffaa irratti hojjete bara 1987 itti aanee kan raawwatame ta'uusaadha kan agarsiisu jechuudha. Ijoollee dhiiraa fi dargaggoota 15 kan biroo kanneen irra caalaan isaanii hiyyeeyyii ta'an ajjeesuudhaan kan inni beekamu jechuudha. Akkasuma yakki Daayimer keessumaa kan baay'ee nama sukkanneessu ta'uunsaa ni beekamu. Jeffrey Daayimer nama Ameerikaa ajjeesaa wal duraa duubaan fi yakkamaa saalquunnamtii kan raawwate ta'uudhaan kan inni beekamu jechuudha. Akkasuma bara 1978 fi 1991 gidduutti dhiirota yookiin dargaggoota 17 ajjeesuudhaan kan inni beekamu jechuudha. Jeffrey Daayimer umurii waggaa 14tti dhuguu qofa osoo hin taane guyyaa bal'aa keessatti alkoolii cimaa dhuguunsaa seenaan barreesseen ka'a. Kanumaan Daayimer erga eebbifame 7 booda ajjechaa jalqabaa raawwate jechuudha kan dubbatu gaafa 18 Juun 1978 jechuudha. Nama Steven Mark jedhamu fudhatee gara mana isaatti sossobee sanuma hedduu haasa'uun dhugaatii dhuguu fi muuziqaa dhaggeeffachuudhaan kan dabarsan yommuu ta'u sibiila ulfaatina 4.5 kiiloogiraamii qabuun ajjeese jechuudha kan seenaan dubbatu jechuudha. Salman reeffi isa mana gadi aanaa keessatti cicciree reeffa isaa mooraa isaa duuba keessatti awwaaluudhaan kan inni beekamu jechuudha. Akkasuma eebila 7 bara 1991 mucaa ganaa waggaa 19 ta'u Errol jedhamuudhaan beekamu ajjeesuusaa kan beekamu ta'a. Gabaabumatti seenaa isaa gabaabumatti ibsi fulbaana 1992tti Daayimer hidhaa umurii guutuu walitti aansuun 15tti murtaa'uusaa kan beekamu. Daayimer bara 1994 adoolessa 28 umurii waggaa 34tti mana hidhaa Wisconsin keessatti hidhamaa isaa waliin ajjeefamuusaa kan inni beekamu. Kabajamoo daawwattoota koo seenaa irratti qabadhee dhiyaadhe gabaabumatti kana fakkaata. Seenaa biraan deemnee amma wal agarruutti nagaadhaan naaf turaa isin jecha chaanaalii kana subscribe gochuun dagatinaa isin jedha nagaatti naaf tura.